Har'ammoo wanta haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkamitti questionnaire online qopheessuu dandeenya? Akkamitti immoo qormaata baankii yookaan immoo namoonni baankiidhaaf qormaata qoramuu barbaadan akkamitti qormaata isaanii qopheessuu dandeenya? Dabalataanis immoo akkamitti exit exaamii barattoota yuunivarsiitii garaa garaatirraa eebbifamaniif akkamitti exit exaamii qopheessuu dandeenya? Kan jedhu walumaan ilaallaa. Nagaa isin dagannee akkam jirtu hordoftoota Asmaraa YouTube chaanalii akkam jirtanii hordoftoota kiyya. Har'a kan waliin ilaallu akkamitti onlaayinii qormaata qopheessuu dandeenya kan jedhudha. Jalqaba irratti namoonni kamiyyuu imeelii warri fayyadamtan imeelii keenya eega seenne booda amma imeeliin kiyya kana imeelii kanarra seenne gama kanarra dhufnee diraayivii kana bananna jechuudha. Egaa diraayivii kana bananne ani banee waan jiruuf gama kanarra dhufnee kinoonni kan jettu kana tuqanna jechuudha. Egaa tuqannee booda niu kan jettu kanarra tuqannee kinoo asirra gadi dhufnee Google Form kan jettu kana hin tuqannaa jechuudha. Egaa akkanatti tuqannee inni qopheessina jechaadha. Qormaata keenya sana questionnaire ta'uu danda'a, qormaata biraa ta'uu danda'a, wantoota baay'ee kan qopheessuu dandeenya. Baankiidhaafis ta'uu danda'a, exit exaamiidhaafis ta'uu danda'a, COC ta'uu danda'a. Kanneen hin qopheeffanna jechuudha. Jalqaba irratti wanta qopheessinu sana asirratti mata duree isaa barreessina. Fakkeenyaaf COC ta'uu danda'a yookaan immoo exit exaamii ta'uu danda'a yookaan immoo baankilee barattoonni yookaan immoo namoonni qoraman isaaniif ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma ani exit exaamii qoruu danda'a yookaan immoo questionnaire qopheessuu danda'a jechuudha. Asirratti dhufnee barreessina jechuudha. Gubbaa kanarratti questionnaire ta'uu danda'a. Questionnaire barreessuu danda'a. Preparation method questionnaire preparation method jennee akkanatti qopheessuu dandeenya jechuudha. Egaa mata duree kana barreeffadhee booda akkanatti mata duree kana naa barreessee jira. Yoo barbaanne saayizii mata duree kanaa xiqqeessuu hin dandeenya, guddisuu hin dandeenya. Kunoo gama kanarra dhufnee asiinuu ba'anii text style waan jedhan kun gama kanarra dhufnee asitti xiqqeeffachuu dandeenya jechuudha. Yoo 20 ta'e 20tti gadi naafatuu danda'a. Kunoo akkanatti yoo 18 ta'e 18 19 xiqqeeffachuu dandeenya jechuudha. Asirratti gama kanarra dhufnee yoo dipaartimentii ta'e dipaartimentii, yoo instituushinii ta'e maqaa instituushinii fi wantoota garaagaraa barreessuu dandeenya. COC ta'e akkasuma irratti yoo baras ta'e bara barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti academic year ta'uu danda'a. Academic year ta'uu danda'a jechuudha. Barreessuun asirratti academic year ta'uu danda'a. Egaa jenneeni 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuu dandeenya jechuudha. Egaa kana barreessinee xumuree booda gama itti aanutti dabala jechuudha. Amma sadarkaadhaan wal duraa duubaan qopheessaa deemna waan ta'eef asitti taayitiliin dabalachuu barbaannu sun yoo jiraate yookaan immoo wanti qopheessuu barbaannu sun yoo jiraate maqaadha jalqabee haga dhumaatitti itti deemna jechuudha. Kan itti aanu immoo egaa kana barreessine booda yoo maqaa nama qoramuu san ta'e asitti maqaa nama qoramuu san barreessina jechuudha. Name jennaani asirratti kan barreessinu kana balleeffannee name jennaan jechuudha. Egaa name jenneeni kinoo gama kanarra dhufnee bakka kanarratti kiliikii godhanna jechuudha. Hin tuqanna jechuudha. Ni barbaachisti jechuudha. Reekoordiidha hin barbaachisti jennaan jechuudha. Eegasuu ani itti aanu sana immoo name jennaan yookaan asirratti full names jechuu dandeenya. Koppii godhanna jechuudha. Amma kuni mallattoo istaayil kanatti nu godhee jira. Gaafa onlaayinii irra galu sirreessee nuuf fidaa jechuudha. Asitti kan itti aanu immoo name jedha. Yoo barbaanne ID number jechuu dandeenya. Yoo barbaanne waan biraa itti barreessuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo imeelii illee itti barreessuu dandeenya. Asirratti amma imeelii jechuu dandeenya. Maqaa nama sanaa imeelii asirratti nu barreessennaan jechuudha. Imeelii. Ammas akkuma isinitti hime koppii godhanna. Ammas kana nu fudhateera jechuudha. Kan itti aanu immoo asirratti paaswordii itti barreessuu dandeenya. Paasword jennee itti barreeffachuu dandeenya. Akkanatti paaswordii barreessina akkasumas koppii godhanna. Kan itti aanu immoo
ID nambarii yoo barattoota ta'e ID nambarii yookaan lakkoofsa bilbilaa foon nambarii illee ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf foon nambarii jechuun danda'a. Foon nambar jedhee itti barreessaa. Koppii godhadhaa. Ammas foon nambarii asirratti nu barreessee jechaadha. Egaa kana xumuranne booda amma kun barbaachisuu dhiisuu danda'a. Ulaagaalee kana egaa guunne booda kan itti aanutti immoo dabarraa jechaadha. Isteeppii itti aanutti gara gaafileetitti illee darbuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma yoo barattoota immoo ta'e fakkeenyaaf amma barattoonni baachiidhaan qoramuu danda'anii baachii tokkoffaa, baachii lammaffaa, baachii sadaffaa jedhamanii qoramuu danda'an. Yoo baachii isaanii gahuu barbaanne asirratti kana balleessinee barattootaaf yoo ta'e baachii jennaan jechaadha. Asirratti baachii garaagaraatiitu qorama waan ta'eef amma yuunivarsiitii garaagaraatti baachiidhaan qoramanii baachii jenneeni kunoo gara kanarra dhufnee asitti deemnaa jechaadha. Gara kanatti deemnee baachan jedhu kanarra hin dhufna jechaadha. Gara baachii kanarra gaafa dhufne kunoo gubbaa kanarra barreeffamoonni garaagaraa hin jiranii asirra dhufneetini kunoo bakka kanatti bakka baachii jedhu kana egaa barreessinee wantoota garaagaraa asii sirreeffachuu dandeenya. Tekstii waan baay'ee asirra dhufnee immoo drop down kan jettu kun hin jirtu jechaadha. Baachii isaanii gargar baasnee barreessuu barbaada. Amma asirratti baachii tokkoffaa jechuu barbaadu first jennaani. Asirratti immoo second jennaani. Lammaffaa baachii lammaffaan secondiidha. Second sardii waggaa sadaffaa yoo ta'an immoo sardii jechuu dandeenya. Waggaa arfaffaa yoo ta'an asirratti fourth jechuu dandeenya jechaadha. Hamma shanaffaatti amma ja'affaa waggaa torbaffaatti hin jira waan ta'eef akkasitti deemnaa jechaadha. Egaa kana barreeffanne ammas nu fudhate baachota kana nu fudhateera. Hamma kan itti aanu gara gaafiitti seenuudha jechaadha. Gara gaafiitti seenu waan ta'eef maal goonaa? Seeshin goona amma adda goona jechaadha. Kana balleessinee seeshinii nu godhu jennaan jechaadha. Kun amma nu barbaachisu kana balleessuu hin dandeenya. Egaa balleessinee tarmii tokkoffaa seeshinii waaniin piroofaayilii kana eega guunnee gara gaafileetitti seenuu dandeenya. Asirra dhufnee kunoo gama kanarra dhufnee maal jennaani? Seeshinii itti nu godhe jechaadha. Amma next isa jennu sana jechaadha. Egaa next jennee amma akkuma asirraa agartanitti seeshinii tokkoffaan piroofaayilii keenya guuttannee xumuruudha. Piroofaayilii keenya gadi xumuranne booda gara gaafiitti dabarraa jechaadha. Gara gaafiitti dabarraa jechaadha. Egaa gara gaafiitti dabarree seeshintuun gaafidha. Asirratti gaafii barreeffannaa jechuudha. Question jechuu dandeenya. Asirratti question. Questions jennaan jechaadha. Sana booda egaa kana barreeffanne booda egaa question jenneen barreeffanne booda asitti description kennuu dandeenya. Asirratti fakkeenyaaf description kan jedhu kana multiple question jechuu dandeenya. Choice question jechuu dandeenya. Multiple jennee barreeffannaa jechaadha. Egaa barreessinee booda haala kanaan ni teechifannaa. Amma immoo gaafilee jalqabna jechaadha. Gaafilee dabaluu jalqabna. Gaafileen amma asirratti daballa jechaadha. Add question jedhu kana itti daballaa jechaadha. Kun asirratti question 1, question 2 jennee itti fufnaa jechaadha. Questionii tokkoffaa jennee barreessuu dandeenya. Question 1. Question 1. Dogoggora qubee sirreessinaa. Question 1 asirratti qixxuqannee question 1 maal jedha kan jedhu sana asii itti fudhannaa jechuudha. Yoo barbaanne nama online irra qopheessuu dandeenya. Kan baankingii ta'uu danda'a. Kan garaagaraa ta'uu danda'a. Isa qopheessinu sana asitti fuunee barreessinaa jechuudha. Amma questionii sana question number 1 maal akka ta'e gaafissuni amma online irra fudhachuu dandeenya. Kinoo kanatti online irra fudhachuu dandeenya. Egaa kanatti fudhannee deebisaa wajjin kaa'uu dandeenya jechuudha barbaanne. Fakkeenyaaf amma ani online irraa fudhee asitti hojjechaa deemuu nan danda'a. Gaafii tokkoffaan kana kinoo kanatti barreessa jechaadha. Pasteedhaan. Kana booda maal goonaa? Optionoota goona.
Gaafii tokkoffaan maali? Gaafii lammaffaa maali? Gaafii sadaffaan maali? Amma immoo maal daballaa? Haadha oolan jiru kana asirratti oopshinii tokkoffaan filannoo maaliin kan ibsan. Kana booda asirratti dabalaa deemna jechaadha. Asirratti immoo B yookaan immoo asirratti all kan jedhu true false jechuu dandeenya. Waan adda addaa barreessuu dandeenya. Waan adda addaa barreessuu dandeenya. Filannoo gochuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu waan asirratti barreeffanna. Option 2 immoo asirratti B jechuu dandeenya kanatti. Option 3 asirratti kana balleessinee C jechuu dandeenya. True false jechuu dandeenya. Option D isa kanarratti D asirratti D barreeffachuu dandeenya kanatti. Egaa kana xumurannee booda gaafilee sana amma asirraa fudhachuu dandeenya. Kan jedhu kun asirra hin jira. Filannoo keenya sana kan asirratti barreessina. B soota amma fakkeenyaaf hundumaayyuu fakkeenyaaf asirratti filannoowwan sana asii fudhannee asirratti barreessuu hin dandeenya. Jechoota garaagaraati waan ta'eef rakkoon qabu. Kun kanuma ittiin agarsiisuudhaaf waan ta'eef rakkoon qabu jechaadha. Akkanatti barreeffanna. Kana booda maal goonaa? Haaluma kanaan egaa barreessaa deemni booda kan filannoo nuu ta'u sana keessaa select godhannaa jechaadha. Kan filannoo nuu ta'u sana keessaa select gochuudhaaf kinoo kanarra dhufnee settingii kana seena. Egaa settingii kana seennee make this equation jettu kana tuqannee akkanatti tuqannaa jechaadha. Kanaafuu gaafa ishee tuttuqannee gara duubatti deebinee gara question isaatti deebina. Gara question isaatti egaa deebinee booda fakkeenyaaf amma asirratti filannoon keenya multiple choice kana keessa filannoowwan keenya kun hin jiranii filannoowwan keenya sun maal akka nu ta'u gaafa barbaanne asirra kana keessa tuttuqachuu dandeenya jechaadha. Jala tuttuqachuu dandeenya jechaadha. Kun amma tooftaa karaa san settingii sirreessinee deebisan karaa ittiin nu kennu jechuudha. Ammas immoo kan itti aanu kana booda deebii isaa itti fudhannaa maal godhannaa asitti deebii kan nu ta'u sana kana keessaa filannaa jechaadha. Asitti hin barbaachisa kan jettan requestan jettu kana tuqanna jechaadha. Kana keessaa filannoo A ta'e A, B ta'e B, C ta'e C teechifannaa jechaadha. Ammas immoo gaafii lammaffaatti ceenaa jechaadha. Gaafii lammaffaa irratti asirra tuqannee gaafii lammaffaatti ceena kun asirra. Gaafii lammaffaa immoo asitti barreeffanna jechaadha. Gaafii lammaffaa asirratti barreeffanna. Kinoo asirra dhufnee gaafii lammaffaa barreeffanna jechaadha. Gaafii lammaffaas mee asumarraa yaa fudhannu. Gaafii lammaffaa green banking means jedhee kinoo akkanatti asirratti barreessinaa jechaadha. Question number 2 jechuun qabna jalqaba irratti garuu kana barreessin dura question number 2 jechuun keenya dirqama. Kana enter jedhannee asuma kana copy godhanna kinoo question jettu kana copy godhanneetuma kinoo asirratti barreessuu dandeenya jechaadha. Baana irratti barreessina question number 2 godhachuu dandeenya. San jennu filannoowwan kun hin jiranii filannoowwan kana kun ta'e jenneeni akkanatti yoo barbaachisaa ta'e add oolan jedhu kun jira hin dhufti dura settingii irra keessa seenne sirreessin add ool jenna akkamatti ofuma isaati AB nu daradaree nu fidachaadha akkanatti. Kana booda nu itti kanneetuma akkanatti BC godhannaa jechaadha. Kana booda egaa kan xumurannee amma fakkeenyaaf as keessaa gaafileewwan kana ni fudhadhaa. No kana financial kan jiru kana gaafilee baay'eetu jira garuu deebiin baay'ee jira waan ta'eef asuma keessa tokko fudhadhee hundi bakkuma hundaatti tokkichuma kana copy godha jechaadha. Test jedhanii isin gaafilee garaagaraa fidanii test gochuu dandeessanii eegan jedhanii xumuree booda maalan jedhaanii answer kee kan jettu kun hin jirtama. Deebii kan ta'u gaafa barataa sun kan deebisu deebii kan ta'u as keessaa lafa kaawwadhaa jechuudha. Yoo ta'u baate X jalaa ta'a jechaadha kanoo kanatti X jalaa ta'a. Kanaafuu answer kee tuqadha jechaadha. Answer keen kiyya amma kaminni yoo B ta'e B O A ta'e A dha jechaadha. Kanoo kanatti jechaadha. Kanaafuu anaaf hin mul'ata jechaadha. Nama qoramu sanittis immoo hin mul'ata jechaadha. Kana booda poointii gaafii tokko qabxii meeqa gaafata yookaan immoo qabxii meeqa ta'u 2 3 4 5 1 2 jecheen yookaan immoo 0.5 gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma 2 godhannaa jechaadha. Takkiitti 2 baattee jechaadha. Bakka xumurree jechaadha. Deebiin keenya mamaanni asirraa B nu ta'a jechaadha. Asirraa B yoo jennee B nu ta'a jechaadha. Kana booda ammas immoo gaafii sadaffaatti ceena jechaadha. Question number 3 asirraa tuqannaa jechaadha. Question number 3
asumarraa question number 2 jettu kana fudhanneetuma copy achitti paste godhanna jecha question number 3 irratti nusitti paste jennaani asirratti question number 3 jenneeni gara itti aanutti haa dabarru amma asumarraa fudhaa jecha isin qopheeffatanii taa'uu dandeechanii ahun amma kana bad jedhu kana fudhannee asirratti barreessa jechaadha amma enter jenneeni kana barreessina sambood optiononni dhufanii jedhu kana A asirratti barreessa kana booda A ni gantu add all jedhannu sanaachi A B C D kennu fida kana booda filannoowwan kana B C jedhu kana hunda isaa asirratti fudhadhaa jecha A kana asirratti A nan barreessa B immoo kana copy godhee asirratti B irratti nan barreessa paste godha gaappiin gidduu isaanii jira waan ta'eef gaatti balachaa deemnaa jecha gaappii egaa haala kanaan qopheessinee raawwanne booda ammasumatti paste godhaan waan copy godhe kana paste godha egaan kana xumure booda amma answer kan jedhu kan tuqadha ammas kana tuqaa qabxiin lama waan ta'eef as keessaa A jennaan jecha godhaa kana danniidhaan jecha dan jedheeni bira darbaa jecha amma kana asirratti tiikinaa godhe jechaadha hal lammaffaati soo asirratti yoo ilaaltan B deebini xumuree jira haala kanaan eega xumuree booda kanatti ofiisaatti mul'isa jecha eega xumuree booda hunda isaa maal goona highlight isaa ilaalame preview isaa ilaalla jecha preview isaa ilaalla preview isaa gaafa ilaallu akkanatti nu baasa jecha preview isaa kanaafuu jalqaba namni erginu sun kan asirratti email isaan barreessaa maqaa isaan barreessaa email yoo barbaanne email jalqabna maqaa isaa barbaanne maqaa ta'uu danda'a asirratti barreessaa kun akka si alama deebi'ee copy hoggaan godhu itti deebi'e malee jalqabni isaa maqaadha achumarraan emailidha itti aanseen passwordidha lakkoofsa bilbilaati kun immoo choose kan jettu kun baachidha baachii meeqaffaa baachii tokkoffaa baachii lammaffaa baachii sadaffaa baachii arfaffaa itti record kana xumurtu malee ganatti darbuu dandeenye amala next kan jedhu kana sessionii waan kana xumuru malee gara lammaffaatti gara gaafileetitti ceenu jecha eega kana hunda isaa xumurree booda gara itti aanutti ceenaa jecha eega kana xumurree booda maal goona amma eega hunda isaa kana guunne kana asii sirreessuu hin dandeenye si alama emailii asirratti barreessa kana as keessaa kana baasuu hin danda'ama rakkoon qabu keessaa remove gochuu hin danda'ama jecha yoo barbaanne immoo session barbaannu jennu session barbaannu delete session jechuun hin dandeenya session tokkoffaa lamaffaa kan jiru asirra dhufnee keessa balleessinee direct gara qormaata itti darbuu hin dandeenya jecha eega kana xumurree booda maal goona qaama sana eega akkaatti barreeffanne xumurree qaama erginuuf sanii asii send jennaan jecha send jennaan kun asirra dhufnee send jennaan eega send jenneeni tuntu hin dhufti jechaadha mallattoon tu email ta'uu danda'a wanta biraa ta'uu danda'a asii hunneet maal godhannaa kun liinkii akkanatti liinkii banachaa yoo barbaanne liinkii dheeraa kan hin gabaabsina jechaadha asirra dhufnee gabaabsina dhugaan nu gabaabbate akkanatti nu gabaabbata copy goona jechaadha asirra copy goone kana booda send via anjetu kun yoo barbaanne emailiidhaan erguu dandeenya fakkeenyaaf ammaan emailiidhaan ergaa garuu kiyyattan ergaa jechaadha asirratti asmaraa jedha asirratti ergaa jechaadha Tamoda kana jechaadha tanii naa kennee jiru nama biraatis dabaluu hin dandeenya kunummaa kan mata duree questionnaire saniitti san booda sendeenna akkanatti kaatti ergaa jechaadha kan ergame kana booda liinkii suni nama bisan biran qaba fakkeenya kun amma naa dhufee jira liinkii suni as keessa seenee kinu asuma anumaaf ergee jira liinkii kana seenee banadhee ilaala jechaadha fill out form sirratti naa dhufee jira haala kanaan ergan banadhee booda nambane hojjedha jechaadha haala kanaan nan guuta jechaadha kana guutu malee gara itti darbuu hin danda'u kanaafuu namoonni questionnaire qopheessitan namoonni exit exam qopheessitan haala kanaan fayyadamtanii wantoota garaagaraa exit examii COC barattoota baankii fa'aa qoraman haala kanaan qopheessuu hin dandeessanii jechaadha. Kanaafuu ammaani osoon kana guutee
akkanatti isteeppii kana eegee hunda isaa guutuun qaba jechuudha. Sirraa hunda isaa guutee hojjechuun qaba jechuudha. Egaa kana xumuree booda nekstiin jedhanii isinis kana hubachuudhaan chaanalee kiyya sabiskaraayib gochuun dagatinaa, sheerii gochuun dagatinaa, yaada keessan immoo yaada dabalataa jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Galatoomaa guddaa turtii gaarii.